nikaha wal godhatee isinii galee nikaha wal godhatee osoo walin argin deebi'anii wal hiikan argitanii wal fuudhanii garuu qaamaan takkaa walin agarre deebi'anii osoo walin argin wal hiikan maalirraa kaasanii fakkaatu wallahi dhugama isinitti hima koppiliin godhamee nama hedduu biraa ga'u ergaan kun sababni illee ilmi namaa kun eega wal jaalate eega wal fuudhe yoo wal argee zayitii walirraa qayyaree walid dabalamee walin qabbaneessine wallahi musiibaa guddaadha. Bakka ufitti aaruu fi gubatu irraa kaka'e way isitu tana cannacuu jalqaba way isatu tana cannacuu jalqaba. Lamaan keessa tokkichi hin aaraa uf jibbaa bakka yeroo hunda miira keessa wal galchaa nama kana qaamaa wal arguu dhabuu irraa kaka'e aaruma jalqaba namni lafumaa ka'e jecha. It is natural, you know. Kun uumama. Uuma ilma namaati yaa ilmi namaa kamiyyuu fedhii qaba. Fedhii isaa san silaa yeroo miira san keessa galetti qaamaa wal arguu qabaa ture. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni biyya garaagaraa ta'anii wal fuudhanii sababni wal dhabiinsa isaanii guddaan wal jibbanii osoo hin taane qaamaan wal arguu dhabuu isaanii irraa kaka'e rakkoon akkanaa kun gidduu isaaniitti uumama. Kanaafiyyuu namni osoo wal fuudhee ilmoo walirraa dhalchee yookiin guyyaa matakkaa lamallee taatu zayitii walirraa jijjiiree maal jedhee heerumteerti fuudheera maqaan jedhu namarratti laxxafamee bareeda ture. Garuu hoo maqaadhaaf innillee fuudheera namni siin jedhu isiilleen heerumteerti namni siin jedhu garuu takkaa guyyaa san namicha sanii waliin agarre takkaa guyyaa san namitti sanii waliin osoo hin taane miira wayiiti shayxaanatu itti ajaja beektaa waan sanii miirri suni osoo namni hin barbaadin namatti dhaga'ama akkas bakka akka takkas shakkitu yookiin ammoo miirra akkasii dhagahamu subar maal godhuuf jiddaan deemte sababnummaan ati deemteef maal achi godhu homaa godhuufi miti bar namuma ziyaaraa yookiin ammoo namni yookiin hajama yookiin meeshaa wayii namarraa fudhatu waa wayii ta'uu danda'a. Wallahi an akkuma qoosaa keessaa sa'u kun nagarima keessaan isinitti haasaa qaqalli lakkuma qalliitti ta'ee jechaadha. Kanaaf reality keessattuu ijoolleen biyya arabaa garaagaraa keessa teessanii nikaha wal godhatan wallahi nama waggaa 5 nikaha wal godhatee taa'u nama waggaa 7 nikaha wal godhatee taa'u beekan ayib wallahi ay darraga an garuu yeroo tokko wanta oromoon tun hojjettu wama bakka homa balaati homa fokkataa waan ta'eef nan ajaa'ibu jedhee jedhisa malee namni akkamiin nikaha wal hidhatee osoo waliin argu waggaa 5 taa'a illee dubartiin takka mana xalabaa kateettu waggaa 2 yoo ta'e waggaa 2 isii gaafatatte wal arguu qabda galtee abbaa warraati wal arguu qabdi waliin dabalamuu qaba namni qom nagar waliin dabalamuu wal arguu bichaa miti zayitii walirraa jijjiiruu qaba jaarsaaf jaartii eegate namni የሰው ልጅ ነው ይበላል ይጠጣል እኛታ ይንዱጋ ፈዲ ቀበል ምናማ ጎዋን ተይና ኦሶ ብሪ ቆፈ ጀለ ደምተኒ ብሪ መካን አሳደደና ከዋን ዱንያ ቦሩሌ ወደ ለግዴ ማርገታ ሀገ ጋፈ ቀብሪ ገልቶቲ ሀገ ጋፈ ረቢ ፈያሲ ከነቲ ዱንያ ደለገቱ አርገቱ ደንዴ ተገሩ namni jaalatu tokko yoo si darbe deebi argatu hin dandeetu abadan nama biraa deebitee bifaara waan jaalata malee nama jaalatu san yoo dhabde deebitee argatu hin dandeetu. Kanaaf keessattuu namoonni nikaha wal godhatanii waggaa 4 waggaa 5 nikahan jirti hiite asin intala tanallee hiite olii gad deemtee riskii shaqqalatu hin dandeettu dhiirri yoo deemeeyyuu tasoo fi waa jajjadhuyyuu ta'uu danda'a garuu nama hundaa miti namni rabbi sodaatullee ni jira garuu sheemii guddaadha. Anu kami sini tim, aku amare sini jadi wantu orang kono jatuh recala nisa, wan samu nama tu ulfatu fi wan nam niyan net. Di sini gale, salba nam abba jatuh sani salba fakatu danda, garu nama berarti tayo ya ulfatu danda. Kanaf, namon nikenya, yo ulfutan, yo nikah ulfatan, yo akam guddate wagga lama adan turu. Yo kan namo sanu hal jirenya yo nama mijan, yo biyagaluf nama mijan ni male, wagga shan entum haywan. حيوانين ولا حيوان شو عربي فكنا ليه وايم بيقولوا حيوان ما هو نمزل المناماتي مهي يادنيني ولله يادم مرباجيز ما ول دررو مرباجيز كنا كيسا نمني وقاشن سجالي أسو ولي أسو نجين صورة ولي أسو ولين أرجين أسو ميرا كيسا ولين قلشين أسو فيديو كولي ولين دولين وقاشن جال لدان ترو دندا كونغرو بر قلقل هوندا فيديو كولي قلقل هوندا agenda fikiriti galgalli hunda oso sibira jiraadde oso siyamadde mal qabo so wal agarre jiraanne kotume akka waan nabira ciisartu jirtuti uflaal amma kino dhufe amma olbay amma gabboe kino halte
akkana miira keessa wal galchaa waggaa shan garagara taa'uun waggaa lama garagara taa'uun kanaaf an akka nama yeroo baay'ee rakkoon hawaasa isaa isa yaachisu tokkootiin rakkoo ajandaa miidiyaa kanaa nutti ta'u guddaa keessaa tokko galgala miira keessa wal galchanii ganama ammoo dhufanii laayivii irra wal lolanii sababni maali wal lolanii wal jibbanii osoo hin taane wal janajjananii wal arguu dhabuu irraa akka ka'e miirri sun oo'ee qabbanaa'uu irraa akka ka'e jechaadha. Booda ajandaa nama wal jaalateetiif ajandaa nama wal fuudhee osoo hin taane ajandaa saba guddaa ta'e jechaa dhufe. Isinii galee kanaaf akka sabaatiin nullee boqatuudhaaf akka warra miidiyaati gurri keenya ajandaa irraa bilisa ta'uudhaaf rabbi sodaadha. Wallaahi qumnagar ka qaldii mira ka qumnagariidha rabbi sodaadha. Namni wal jaalatan namni wal fuutan wal hin dararina qaamaan wal arga yoo humna qabaatan namni biyya san dhaquu dandeettu biyya san itti dhaqi. Amma fakkeenya namni iqaamaa qabdu Dubaay keessa teettee Faaxee ho'i Suudiin nikaa godhattee wal maraachuurra umraallee dhaqii ibaadaallee godhadhu isiillee qabbaneessi. Wal boqachiisa waliin azabina. Namni iqaamaa qabdu fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa teettee Bahrein hin dhaquu dandeetta feetu konkolaataan feetu wannaadhaan. Qatar hin dhaquu dandeetta yoo Qatar jiraatte niitiin ta'e yoo ati Saudi Arabiyaa keessa jiraatte iqaamaa qabda taanaan dhaqii wal argi. Ka Ameerikaa fi Awurooppaa jiru sun rakkoon qabu biyya fedhe iyyuu deemee ofirraa wal arguu ni danda'a. Kanaaf aboo wallaahi rabbi sodaadha. Amma inuu warra wal janajjanu kana caalii warra wal fuudhetu ajandaa nutti ta'aa jira. Warri wal fuutan wal arga. Fiqiriin halaalaa girrigirriin dhabu. Tidaariin halaalaallee girrigirriin dhabu. Yeroo hunda namni yoo qaamaan waliin agarree yoo wal argee dharraa wal hin baane yeroo hunda akkuma aaretti yeroo hunda akkuma dallanetti yeroo hunda akkuma uf nyaatetti bakka tanacannacaa tabasaacaa of jibbaa deema namni kenna. Haazii hayaatu duniyaa kun jireenya duniyaati. Maa akkas ta'e jechuun ammoo hin dandeettu ilma namaati. Nama jaalattu tokko arguu dhabuun waggaa lama sadii miti guyyaan tokkoyyuu ni ulfaata. Gaafa argite ammoo gammachuu akka gaafa san gammadduu hin qabdu. Isin galee kanaaf ergaan kiyya inni xumuraa mata duree kanaan wal qabatee mata duree itti aanutti darba. Namoonni wal jaalatanii fi nikaha wal godhatan biyya garagaraa teettanii waggaa 4 waggaa 5 umrii walirraa gubdanii kabiraa dhiisi wallaahi dhugama isinitti hima waggaa 5 nama tokko fuulli har'a beeytu kunii fi fuulli gaafa qaamaan wal argituuni wallaahi isitti jijjiirama. Fuulli nama waggaa 25 fi fuulli nama waggaa 30 garagara. Intalli gaafa waggaa 25 maangoo fakkaattu gaafa ati nikaa godhattu gaafa 30 gaafa ati wal agartuun qaamaan waggaa 5 guutuu laal osoo waliin argin turte fuulli isii xoollagaa'ee jijjiiramtee argita. Gaafa sana ammoo akka waan nama dubartii guddoo fuudheetitti ofittuu gaabbita deebite osoo garuu gaafa nikaa godhatte san wal agarteeni akkas hin jirtu siin maangoo masan jecha. Muhammaduma kenna miskiinuma biyya ambaa keessa dalagatu kana. Ini galee gaafa ati nikaa wal godhattuun yoo shabaaba bareedaa mataa goofaree tokko ta'e akka tasaa ta'e keessatti warra biyya Arabaa keessa jiraatu kana awwaliin gaafa waggaa 5 booda ati qaamaan wal agartuun rifeensi isaa malaa ta'ee foon isaa kun irraa dhumatee dalagaan biyya ambaa kun mogolee isa buusee hatta kushaapi mayoo waliin daladullee gulbatiin isaa gaafa sittaasee miira keessa si galchee san ga'uu dhabuu danda'a. Kanaaf hattan waggaa 5 miti waggaa 2 keessa waa meeqa jijjiirama. Fuula ilma namaa kanarraa qaama ilma namaa kanarraa fayyaa ilma namaa kanarraa ka gaafa ati janajjantee nikaa godhattu coggaarraa hin qabne jireenyi biyya ambaa kun gubee gaafa si wal argu coggaarraa godhateera qofaa bula. Gaafa sana ammoo kanatti heerumee lakkaa itti gaabbita. Atillee waggaa 5 har'a nikaa godhattu waggaa 4 irraa yoo wal agartuu taate waggaa 4 keessatti madaabiin xabbi gootee hidha kuttee yoo ati yeroo takkaa 2 hojjettee waliin taphatte bakka asii harkaa dadhabdee kufti. Dunoo awanti kana hunda keessa deemee isinitti muuf maali? Rakkoon hawaasa keenyaa waan nu yaachisuuf chiggiriin ummata keenyaa chiggirii keenya waan ta'eef walii hubanna waan ta'eef jechaadha. Kanaaf ajandaa kana yoo isinii goolabu wal jalajjanta wal fuutaami nikaa wal godhatte yeroo gabaabaa keessa qaamaan wal argaa.
إنه يودن ديتن دائما تكاكس ولا رارجتنا يوبي أمبات الديمين شكلان الليتن دائما سنبيه ما تيجي زني كنا دائما شكلنا لأنه وجول